السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتن برسيسا أرمو آب أكم جرتان نجاكي سني فيادا النجاكوت الحمد لله قالت ربي نجيني كي كان جاللا كان كبجا بكم جرتانتي سنها جيسو إيجا هردفتوتا كينيا برنوني الران تناف كبني دياني متى دوري نساء حالة ميسنجرة كجباتكو itti uuman. Kana jechuun fakkeenyaaf nama tokko kan messengeraan yookiin whatsappaan yookiin facebookaan sitti barreesse tokko fakkeenyaaf akka nama sitti barreesse tokkotti uumuu fakkeessitee kan kijibaa jechuudha. Barnoota irraa kana wanni qabannee dhiyaanneef wanni akka gabbaanee hawaasa keenya barsiifnuuf dirqama nutti tahee barsiisuuf gabbaaneef jidduu kana akkuma beekamu olala garagaraatu artistoota keenya irratti deemaa jira. Namoonni hedduun barreeffama feekiidha, barreeffama kijibaadha mataa isaaniitiif ofii uumanii gad bahanii wallistoota keenya jeeqaa jiran jechuudha. Olola adda addaa hawaasa keenyaas shoorarkeessaa jiran jechuudha. Wanti kun cimee baay'inaan yeroo ammaa kana Facebook irratti itti fufaa jira. Walumaa galattuu barnoonni irraa haala kamitti chaatii yookaan meesejii sobaa gartee akka namni sitti barreessee fakkeessitee baaftu tokko yookiin uumtu tokko akkamitti akka godhamu isinitti agarsiisa. Ammaasis waa'ee artistoota keenyaa olola irratti oofamaa jiru kanarraa xiqqoo waan hin qindeessee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na waliin turaa kabajaaniin isin afeeraan isinin ja'a. Gara barumsaatti osoon hin dabrin dura YouTube channel keenya subscribe nuuf godhaa. YouTube channel keenya barsiisaa Oromoo app jettanii search gootanii erga haala kanatti isiniin bahe booda subscribe yeroo tokkoof cuqaastanii san booda qastii kana yeroo tokkoof gad cuqaastan jechuu san boodaan viidiyooleen nuti asirratti gabbuufnu download goonu yookiin asirratti maxxansinu hundinuu akkuma maxxansineen isin dhaqqaba. Kun hundinuu barumsa hedduutu irra jira jechuudha. Irra gaddeemtanii irraa barachuu dandeessan kafaltii takka malee jechuudha. Gara barumsa arraan tanaatti yeroon isin dabarsu jalqaba Play Store keessa seentan jechuudha. Play Store keessa erga seentan kana inni yaaz jettanii barreessitan erga san booda install gootan ani gabbuuseetiin jira. Waan hin gabbuuseef open jeenee seenuutu narra jira. Haala kanatti seentanii WhatsAppii sobaa irratti barreessitanii akka namni isinitti barreesse suuraa nama sanii irra keessanii barreeffama barbaadan irra barreessitanii abaluutu nutti barreessee jettanii namatti erguu dandeessanii jechuudha. Kunis Facebookaa, kunis Twitterii. Garuu arraan tanaanii kan isin garsiisuu barbaadu kan messengerii isinitti agarsiisa. Maaliif yeroo ammaa tanaa kan namni olola ittiin oofaa jiran kan ittiin fayyadamaa jiran waan messengerii ta'eef kan messengerii kana isinitti agarsiisa. Okay, haala kanatti isiniif baha. Erga haala kanatti isiniif bahe booda jalqaba maqaa nama gartee nutti barreessee jira jettanii maxxansuu barbaaddanii san barreessitan jechuudha. Mee ani amma kan kijibaa tokko haa uumu osoo natti hin barreessin akka nama na barreessee fakkeessee uumuuf deema. Sirriitti nu hordofaa. Jalqaba maqaa nama sanii barreessitanii fakkeenyaaf ani mee kan barsiisaa mangistii Oromoo app haa godhu. Barsiisaa Oromoo app
maqaa isaa barreessaa. San booda asitti suuraa isaa guutama. Suuraa nama sanii deemtanii feesbuuka nama sanii jala dheeytanii gabbuufattan jechuu. Suuraan kana fakkeenyaaf suuraa nama barbaaddanii gabbuufachuu dandeessan. Ani kanarratti fakkeenya isin agarsiisa. Erga suuraa gabbuufatanii seef godhatan booda asirratti yeroo tokkoof cuqaastanii san booda suuraa nama sanii irratti dhootanii haala kanatti jechuu. San booda bakka seef jettu kana ni agartan irratti cuqaastan jechuu. Haala kanatti bahaa. San booda erga maqaa barreessitanii profaayila nama sanii asitti guutan booda asitti meesejis bakka jedhu jira as tuutan jechuu. Meesejii waan nama san waliin barreessuu barbaadan barreessitan. Fakkeenyaaf namni kun akkana naan je'eetiin amma uuma kan sobaa jechuudha. Fakkeenyuma mee akkami nagaya ani fakkeenyaaf mee akkami nagayaa ani deemuufi Ameerikaa fakkeenyumaan isinitti agarsiisa. San booda erga barreessitan booda ida'uu kanarratti gattuutan jechuudha. Haala kanatti natti barreessee jira jechuudha. Irra deebi'eetiin barreessaa. Akkanatti barreessitan isa lammadaatiif as tuutan yeroo tokkoof gachuu kaastan jechuudha. Haala kanatti ta'a. Fakkeenyumaan isinitti agarsiisa. Erga akkanatti barreessitan booda as dhuftan istaatas baar bakka jiru kana yeroo tokkoof gachuu kaastanii san booda asirratti niitoorkii keessan cuqaastan niitoorkii keessan guutan. Asitti niitoorkii niin guutaa fuuliin godha. San booda level network beetarii asitti beetarii keessan yoo guddisuu feetan 70 irra yoo geessuu feetan asitti yeroo namni san isinitti barreesse asirratti sa'a guutanii erga guutan seet gootan akkanatti haala kana. San booda dhumarratti erga kana haala kanaan guutan asirratti image kajuu yeroo tokkoof cuqaastan. Asirratti erga cuqaastanii isiniif bahaa jechuudha. Kanneen asii barreessa kana haala kanatti isinii bahaa. Erga haala kanatti isiniin bahee press update to refresh the preview. Okay, then press to save kajuu kanarratti tuutan. Save the picture on the device. Mobaayila keessanitti save godhuudhaaf asitti tuutan. Yeroo tokkoof cuqaastan jechuudha. Asirratti cuqaastan. Kunooti akkuma agartan kana anaa fi barsiisaa walii barreessinee jira. Haala kana ta'ee jira jechuudha. Okay, save godhadha kana. Kunooti agartanii jirtanii jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kana naa fi barsiisaan walii barreessinee jirra. Akkami nagaya ani deemuufi nagaya alhamdulillah. Haala kanatti uumamaa jechuudha. Kan feeki namoonni kana uumaniiti olola adda addaa artistoota irratti oofaa jiran. Yeroo ammaan tanaa artistoota keenya irratti ololli oofumaa hin jiru. Kun haala kanaan jechuudha. Kan kireet godhamu sirritti isiniif mul'ata jeetiin
yaada. Haaluma kanaan kireet godhama. Akkuma asirratti argaa jirtan maqaan isaa isiniif mul'ata. Barsiisaa Oromoo app. Kunis neetwoorkii meesijaa asirratti waan inni barreessee jechuudha. Kana Chrome godhan isaan Chrome godhanii kana gubbaa irraa kutanii akka barbaadanitti sirreessuu danda'anii jechuudha. Akkasumas kan WhatsAppiitiis feekiin haala kanaan dalagama jechuudha. Itti aansuudhaan waa'ee wallistoota keenyaa waan hin qindeesseetu jira. Sanirraayis waan isiniif dabarsuu jira. Hanga xumura sagantaatti anuma waliin turaa afeerraa kiyya. Artistoonni Oromoo bara dheeraa kaasee dubbii saba isaaniitiif jiruu isaanii irraa kaasee hanga lubbuun du'anitti lubbuu isaanii of kennanii wareegama qaqqaalii kafalaa as gahan. Sababa isaanii namoota hedduu Oromoo hedduu dammaqsan. Dhimma bilisummaa fi mirga Oromoo jaarmiyaa fi dhaabbilee kamuu caalaa hojjetanii itti milkaa'anii jiran. Sabboonummaa Oromoo inni amma onnee Oromoota addunyaa kanaa irra jiran miliyoonota keessaa duttu kun kan sagalee miidhagaa isaaniitiin artistoonni keenya iyyanii lallabanii gurraa fi onnee nu naqaniidha. Dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Dhaaba Oromoo hogganu kamuu cinaa dhaabbatanii faarsanii osoo eenyuu isaan hin dirqin faarsanii ummata isaanii dammaqsanii dhaaba kana cinaa akka dhaabbattan, akka tajaajilan, akka hamilee guddaa tahaniif godhanii jiran. Sababa kanaafi kan lubbuu dhabe hedduu, kan jireenya dhabe hedduu, kan biyya ofii jaalatan irraa baqatanii biyya ambaatti jiruu barbaadan osoo jiraachuu danda'anii rakkachaa jiraniis hedduu. Qaamni akkuma beekamu jidduu kana qaamni isaan dirqee hin jiru. Dhiifama. Namni isaan dirqee hin jiru jechuu jaalatanii sabaa fi biyya isaaniitiif gartee jaalala quuqama saba isaaniitiif qaban, jaalala biyya isaaniitiif qaban qofaaf aarsaa kana hin ja'amne kafalanii jaarmaya kamuu caalaa hojii boonsaa hojjetanii jiran jeetiin amana. Wallistoonni Oromoo artistoonni keenya waan hojjetan akkamitti akka hojjetan, eenyu wajjin akka hojjetan sirritti beekan adda baafatanii saba isaaniitiif hojjechuu hin dhiisaniis. Yeroo ammaa kanatti ammoo qaamni jaarmaya jedhee of yaamu tokko artistoota keenya akka malee jeeqaa jira. Quba qabna kana. Keessattuu Haacaaluu Hundeessaa, Khadiir Martuu fi Shukrii Jamaal irratti shira diinni Oromootu hanga ammaatti irratti hin daleeneetu irratti dalagamaa jira. Haacaaluu biyya keessatti diina harka buusuuf yaaliin hin godhamne hin jiru. Ostiraaliyaa hogguu deemees shira irratti hojjetame quba qabna. Khadiir Martuutis Shukrii Jamaalees Ameerikaa irraa gara London UK jechuu kiyya waamanii waan godhan quba qabna. Ammaas maqaa isaanii tureessuuf sooshaal miidiyaa irratti waan qabatamaa hin qabneen suuraa garagaraa facaasuudhaan waan isaan namatti hin barreessin namatti barreessan jedhanii haala amma ani
yazii barnaamija yazii kanaan isinitti agarsiisa kanaan feekii uumanii ofii isaaniitii hojjetan aartistoota maqaa balleessuudhaaf hojii aartistoota keenyaa qulqulluu dhoqqatti faaruudhaaf diinni nu fakkaatee Oromoo fakkaatee waa hedduu aartistoota keenya irratti godhaa jira. Fakkeenyaaf yoo aartisti ani akka kiyyaatti akka mataa kiyyaatti aartistoonni keenya yoo waan fedhan yoo kan godhan jiraatee yoo badii isaan balleessan jiraatee gorsuudha. Iccitii isaanii nutumaatu dho'isuu qabaaf. Maaliif aartistoonni Oromoof ja'anii beelawanii rakkatanii rakkoo meeqa keessa dabranii saba isaaniitiif jechuudha. Garuu nuti kan hojii takka hin daleene, kan hojii takka hin qabne, kan seenaa takka illee duuba isaa hin jirre gabbahee yeroo aartistii maqaa balleessu maqaa xureessu waan hedduu nama gaddisiisaati. Dhaamsi kiyya kan dhumaa kanarratti aartistoota keenya jabeessuu, Oromoo aartistoota keenya nuuf jabeessaa, warroota aartistoota keenya, hayyoota keenya, beektota keenya, doktorota, ummata gartee Oromoo, ummata Oromoo hunda nuutu jabeeffachuu qaba. Isaan qabeenya keenya ta'uu isaanii amannee yoo hololli gara intarneetaatis tahee karuma fadheenuu qaamni fadhee yoo kan olola irratti oofu tahee nuti olola san irraa mormuu danda'uu qabna. Yoo nuti kan akkas goonu tahee diinni keessaatii fi diinni alaa nurratti hin duulu. Tokkummaa dhabuu keenyaan, jaalala dhabuu keenyaan, wal kabajuu dhabuu keenya diinni keessaatii fi diinni alaa kana arkaniiti nurratti duulaa jiranii. Wanti akkanaa nu keessaa dhaabbachuu qaba. Rabbii tokkummaa nuuf haa kennu, Rabbi jaalala nuuf haa kennu. Rabbiin warra tokko tahee kaayoo tokkoon xiyyeeffannaa keenya diina irratti godhatee diina kuffisee mirga abbaa biyyummaa kan Oromoon bara meeqa falmachaa jiru kana warra gonfatu Rabbi nu haa godhu. Viidiyoo irraan tanaa barumsa irraan tanaa asuma irratti kan gabaabsu ta'a. Waan na daawwattaniif waan dhageeffataniif galatoomaa. Barumsa irraa asuma irratti xumurama. Barumsa birootiin hanga walitti deebinuu turtii gaariin isin ja'a. Nagayaan naaf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.